Ilma kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoon kan jaallattanu innis kan isin jaallatu luba keenya luba takasta liqasiyyumaan takasta akkasumas diyaaqonii keenya gammachiis maatiiwwan waaqayyoon dhufti keessan akkam bultanii akkam jirtu akkam yoo nageessan maqaa waaqayyoo dhaloota amma dhalootaatti bara baraan kan galatoome nuuf ta'u. Guyyaa har'aa wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 jalqabee dubbifamee isuma kana waan qaddaasee irratti sirna galatoo irratti dubbisnee daqiiqaa muraasaa waliin ilaalla. Mata dureen barumsa keenya har'aa ifa biyya lafaa isa jedhudha. Jecha kana immoo kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ifa biyya lafaati, ani ifa biyya lafaati jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Yeroo inni dubbate kana fuuldura isaa nama taa'ee karaarraa kadhachaa ture tokko ture. Namni taa'ee maaloo na gargaara agartuu koon dhabee akka keessaniif arguun dadhabee jedhee karaarra taa'ee kadhatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuu achiin darbaa jiru bartoonni isaa namicha karaarra taa'ee kadhatu kana arganiitu yaa gooftaa yaa barsiisaa keenyaa namni kun ilaa kunoo argitaas taa'ee kadhatu kun ija jaamaa ta'ee dhalate. Iji isaa kun hin argu. Kanumaafuu isatu balleessaa uume moo cubbuu isaatiin immoo cubbuu maatiin isaa hojjetaniin iyyuu ija jaamaa ta'ee dhalatee jedhaniitu isa gaafatanii jechuudha. Ala baay'ee ijoolleen waa taatee ala dhalattu maatiin abaluu akkana dhalattee maatiin abaluu akkana dhalshatee mucaansa akkanaa maaloo akkanaa jedhee hawaasni quba namatti qabuu hin dhiisu. Bara sanas ture bara kanas jira gara fuulduraattis inuma jiraata. Maaliif akkana ta'ee jedhanii jechuudha. Maatiin namicha ija jaamaa ta'ee dhalatee kuni waan godhan gatii hin qabnee fi karaa daarii taa'ee agartuun nabe maaloo na gargaara garan itti deemuun nabe jedhee kadhataa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achiin yegguu darbu bartoota isaatii wajjin yaa gooftaa eenyutu cubbuu hojjetee isa moo maatii isaatii jedhanii isa gaafannaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isas miti maatii isaasis miti jedheetu haasa'e. Haa ta'u malee kanarratti hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf kun ta'ee jira ittiin jedhe. Kana jechuun namarratti akka namni murteessineef waan qaamaan fooniin nurratti ta'eef namni biraa akka nurratti murteessee dogongoraan cubbuu keessa hin galle barsiiseetu namicha ija hin qabnee kanaa gorora isaa onqoca isaa lafatti tufeetu jedha. Biyyoodhaan waliin makeetu jedha gorora sanaan itti tufee waliin makee biyyoo sana lafa ija isaa ija hin qabuu ture. Ija qaba garuu an argine yoo jedhame lafa bakka iji jiruu sana ijuma immoo tasumayyuututti hin uumamin adda duwwaadhaan uumamee yoo jedhame immoo lafa ijitti ba'u kanarratti dhoqqee sana akkanaan makee itti dibeetu dhaqee dhiqadhuu ittiin jedhe. Namichi ajaja haaraa arge. Ajaja haaraa dhaga'ee maaliif isaan dura namni waanuma qabutti hidhateetu kenneefii deema malee waan akkanaa kan itti hime tokkollee turre. Kanumaafuu ergamee Sali'oom lafa jedhamte lafa cuuphaa sabala cuuphaan jirutti dhaqii dhiqadhu ittiin jedhe. Dhaqee gaafa dhiqatu namichi kun ilaaluu jalqabee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iji isaa inni jaame sun hin banameef ifa addunyaa kana arguu danda'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma iji keenya dadhabdee arguu dadhabdee
manasiriin nu ajajamu yookaan immoo dadhabdeedhuma waan tokkoon gargaaramnutti normaalii nutti fakkaata akkana ilaaluun keenya maal kun kanuma jiruudha jenna. Balaan tokko jarra yoo buutee arguu dadhabne iji keenya akkam barbaachistu akka taate ala sana hubanna. Maaliifi iji keenya kun ifa qaama keenyaa hundumaatii jedha. Iji keenya kun arguu yoo dadhabdee qaamni keenya hundumtuu dukkana keessa bu'aa gatii ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf namni kun ergamee dhaqee Saliyoomitti dhiqateetu ilaalaa dhufe. Isa kana kan taasise Yesuus Kiristoos ani ifa lafa kanaatii gatiin ni jedheedhaaf. Abbaan koo yeroo inni na erge kana yeroo lafa kanarra jiru kanatti hojjechuun anaaf ni ta'a. Yeroo nan hin hojjenne yeroon dukkanaa immoo hin dhufaa jedhe. Gati kanaa isa kanarraas immoo waan barannu guddaa qabna jechuudha. Yeroo nuu kennametti Waaqayyo yeroo nuu kennetti daddafnee hojjechuu dhimmatti ba'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yerootti yeroo ifni jirutti deddeebinee dafnee hojjechuun nurraa eegama. Bor yeroon jira, iftaan yeroon jira, torban dhufu yeroon jira, torban achaanu, ji'a achaanu yeroon jira yoo jenne inni kan keenya miti jechuudha. Waaqayyo yeroo inni nuu kenne yeroo itti fayyinu yeroon isaa isa amma sagalee isaa dhageenyu kana galanni isaaf haa ta'u. Inni kana booda jiru kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Eenyutu beeka? Waaqatu beeka jechuudha. Gati kana namichi kun naqeetu cuubamee ilaalaa dhufe. Iji isaa banamee argaa dhufe. Kana keessatti cuubbaa yookaan xaballi bishaan qulqulluun bishaan hafuurri Waaqayyoo irra bule barbaachisaa akka ta'e asirrattis ilaalla dhaqii dhiqadhutti hin jedhe. Achumatti fayyisuu hin danda'an ni qoricha Yesuus Kiristoos mataan isaayyuu. Garuu ga'ee keenya akka baanuuf bishaan inni danfisee lafa kanaa ittiin balleesse sun bishaan badii duwwaa akka hin taane amma immoo seera haaraa keessa seera kakuu haaraa keessatti cuubamuun xabala kana bishaan qulqulluu kana ofitti facaasuun ofii dhaqanii cuubamuun barbaachisaa akka ta'e illee kanaan nutti agarsiisa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 jalqabee jechuudha. Gadi kanaatiif Yesuus Kiristoos achumatti eegaa lafarratti tufee biyyoo sana makee ija isaa sanatti dibee dhabii dhaqii dhiqadhu kottu gaafa jedhu dhaqee gaafa inni dhiqatu jecha isaa sanaan hojii isaa sanaan namichi inni jaamaa ture sun argaa deebi'e. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf xaballi barbaachisaa ta'uusaa bishaan hafuurawwaa bishaan qulqulluun xaballi kun kana sagalee Waaqayyoo irra bule barbaachisaa ta'uusaa kana irratti argina. Kan biroo namichi inni kun gammadaa dhufe. Ija isaa waan hin argine arge. Ifa hin argine arge. Garuu namoonni naannoo sana jiranu isa argan namicha kana arganii namichi kun isas taa'ee kadhachaa ture miti jedhaniin. Inni kaan isa jedhu. Inni kaan immoo lakki baay'ee isa fakkaata malee isa miti. Inni hojii qabu eessaa ija fide. Akkanuma jaamaa ta'e yoo dhalate ittiin jedha. Namoonni yaada adda addaa waa'ee namicha iji banamee kana gaafa kaasan inni lakki anumaa ittiin jedhe. Si namichi inni as taa'ee kadhachaa ture si ija jaamaan turre akkamitti iji kee argeree isaan jedhani. Nama Yesuus jedhamutu lafarratti fedhee tufeetu gurra isaa sanaan biyyoo sana makee ija kootti dibee dhaqii dhiqadhu naan jedhan dhaqee dhiqadhe ilaalaan dhufee jedheen. Hojii Waaqayyoo dhugaa ba'e lakkii inni akkamitti kana godhaa jedhan jarri kaan. Inni kana gochuu hin danda'u jedhan. Inni kaan immoo namichi kun hin argee jedhanii isaa gammaduu mannaa lakkii namichi sun guyyaan ati dhiqatte dhattee dhiqatte koo guyyaan isitti dhibe koo guyyaa sanbataati jedhanii sanbata diigee namni kun nama biraa waaqa biraan dhufe jedha garuu seera waaqaan eegu sanbata diige si fayyisuun qabuu ture guyyaa kanaatti jedhanii waan ittiin Yesuus Kiristoosin himata nu barbaadu turan jechuudha. Namicha sajajaamaa fayyee wajjin celebrate godhanii gammadanii waaqa
galateeffachuu manna namicha sana ija jaamaa fayye kana rakkisuu jalqabani. As duwwaa miti mee kottu jedhanii Ayuudonni gara mukuraabii isaaniitti garatti walitti qabaman sana mana walitti qabaman sanatti dhaqaniitu isa waamanii mee nutti mii jedhanii ati namicha sana jaamaa turte isa arguu hin dandabnee ture miti eeyyee kararra teesse isa kadhachaa turte eeyyee akkamitti fayyitere ani egaa gorora isaa lafatti buuseetu makeetu ija koo dibeetu dhaqi dhiqadhu naan jedhee dhaqee gaafa dhiqadhu argaan dhufe kana eenyutu sitti taasise Yesuus namicha jedhamuudha kana na godhe. Kanumaafu lakkii Yesuus kana gochuu hin danda'u inni cubbamaadha mataan isaayyuu kana gochuu hin danda'u gaafa jedhanu lakkii jedhan jarri kaan immoo achumattu namni cubbamaan hojii akkanaa hojjechuu hin danda'u jedhanii jarri iyyuu gargar ba'anii jedhan. Hojii isaatiin hojii Yesuus Kiristoositti amanuu jarri dadhaban gargar ba'an jarri isa kasasu jarri isa himachuu barbaadan gargar ba'anii jechuudha. Lakkii kana duwwaa miti dhannee maatii isaan waamaan gaafanna jedhanii maatii namicha jaamaa sana gaafatan waamani jarris maatiin hin dhufan namni ala sana Yesuus Kiristoos ilma waaqa jedhee itti amane mukuraabii jaraa keessaa walitti qabamuu jaraa keessaa bakkeetti saaxilanii kophaatti hambisu gatii ta'eef maatiin isaa kana beekuu gatii ta'eef achitti waamanii mee jara keenya ilmi kun kan keessanii eeyyee mee waa'ee ilma keessanii kana nutti maa akkamitti arguu danda'e jedhaniitu maatii gaafatan. Maatiinis abshaala dubbiin jaraa galteetti. Kanaafuu waan dhugaa isaan ilmi keenya kun iji isaan arguu ture dhalatee jedhani ija jaamaa ta'eetu dhalatee jedhani agartuun qabuu ture gaafa dhalatee jedhani ilmi keenya kun karaarra taa'ee kadhachaasa tureedha jedhani nuyis maatii ilma kanaatii jedhani dhugaa ba'ani. Isarraa kanaaf immoo akkamitti akka arge inni nama of danda'uudha isa gaafadhaa jedhaniitu jarrisi murtii jararratti murteessamuudhaaf balaaleffannaa jarri Ayuudotaa jaraa qopheessan sana jalaa miliqanii jechuudha isa gaafadhaa namichi umuriin isaa nama guutuudha nama waan gaafatame deebisuu danda'uudha gatii kanaatiif akkamitti akka arge isumarraa baraa jedhaniitu of baraaranii jechuudha. Ammas itti deebisaniitu jarri Ayuudi kuni namicha jaamaa ture amma garuu dhaqee dhiqatee argaa dhufe kanaayyuu ammas deebisanii qoratan namichoo ati nama jaamaa tureedha eeyyee isinitti meen ture sila isa karaarra taa kadhachaa turteedha eeyyee maal sila isinitti hime eenyus si fayyise sila isinitti hime dhaqee dhiqadheetanii dhaqii dhiqadhu naan jedhe Yesuus dhaqee Saliyoomitti dhiqadhee gaafa dhufu iji koo banameen ilaalaa dhufe sadaffaa isinitti muukooti bartoota isaa ta'uu barbaaddanii jedhe jechuudha alasana. Isatti amanuu barbaadanii bartoota isaa ta'uu barbaadanii egaa ragaan sadiidhaan isinitti deddeebistanii na gaafattanii jennaan lakkii nuyi bartoota Waaqayyooti ati yoo barbaadde kan isaa ta'e jedhaniitu Yesuus Kiristoos guyyaa sanbataa akkamitti nama fayyisee jedhaniitu sababa ittiin kasasanu sana barbaadanii jechuudha maatii Waaqayyo. Yeroo kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin keessaa namni oolaa horsiisu oolaan isaa guyyaa sanbataa utuu deemtu boolla jalaa utuu galte boolla sana keessaa oolaa isaa sanan baasamoonni isaa jedhanii jarri Ayuud jechuun seera eegna seera Waaqayyoo eegna gatii jedhanuuf guyyaa sanbataa sana kabajna gatii jedhanuudhaafi guyyaa sanbataa sana miilla isaanii bakka diriirfatanillee dachaasanii bakka dachaasanii diriirfatan ta'aniidhuma oolu gatii ta'eedhaaf isin keessaa horii keessan boolla yoo walitti dhiistu jennaan lakkii horii immaa horiidha. Horiin immaa horiidha akkamitti dhiisnaa inuma baasna sanbata yoo ta'e boolla sana keessaa horiinuma baasnaa jennaan egaa kunoo anis ilma Waaqayyo waan abbaan koo gaafadhee guyyaanni hojjete guyyaanni ka'e guyyaa ifa ta'e ani ifa addunyaati ifa lafa kanaati ani sinan hojjedhaa abbaan koo sin hojjetaa kanumaafuu waan gaarii hojjechuun eeyyamamee jira jedheetu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalatti deebise jechuudha guyyaa sanbataa waan gaarii hojjechuun kan eeyyamameedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo ifa lafa kanarraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e namicha ifa hin qabne dukkana keessa jiru akka fatti baase akka ijasaa bane sana arginee jira jechuudha asirratti duwwaa miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
ifa addunyaa kanaati faarfannaa Daawit boqonnaa 119 lakkoofsa 105 irratti Waaqayyoon sagaleen Waaqayyoo dukkana keessa naa ibsaa kan jedhu argina. Sagaleen Waaqayyoo dukkana keessatti naa ibsaa. Akkasumas dukkanichi immoo isa bira ga'uu kan hin dandeenye isa jedhamee dukkana keessaa isa nuu ibsu wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti kan caqasame akkasuma faarsa Daawit 119 boqonnaa 119 lakkoofsa 105 irratti sagaleen Waaqayyoo dubbiin Waaqayyoo miilla kootiif ibsaadhaa daandii koo irrattis ni ifaa jedhe. Ifa akka ta'e agarsiiseetu ifa gara lafa kanaatti dhufee jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 1 jalqabdanii ala dubbistanu ifa gara lafa kanaatti dhufee jedha. Ifni inni gara kanaatti dhufee ilma Waaqayyooti. Ifni sun Yesus Kiristoos isa dukkanni isa mo'achuu hin dandeenye faarfattoonni keenya sila faarfatanii jechuudha. Gatii kanaatiif namni hundumtuu gara ifa kanaatti akka ba'uuf waamamee jira jechuudha. Qulqulloonni wareegamtoonni lubbuu isaanii kennanii kan amananii ifa kana eegalanii booda dukkanatti hin deebinuu jedhaniitu. Hojii dukkanaatti Waaqayyoo waaqeffachuu ifa kanatti eega ba'anii ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos ifa eega jedhanii Waaqayyo karaa ilma isaa kana addunyaadhaaf araara buusee nagaa buusee ilmi isaa kun du'ee du'arraa nu oolchee kan jedhee gara ifa kanatti ba'e deebi'ee gara dukkanaatti akka hin qabamne kanaaf waamamtaniittu nuun jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Ifa kana keessa akka jiraannu waamamnee jechuudha. Ifa addunyaa kana ittiin wal ilaallu, cubbuu addaan baasnee kan ittiin ilaallu, fedhii Waaqayyoo addaan baasnee kan ittiin ilaallu, abboommii seera Waaqayyoo kan ittiin eegnu ifa kanaan akka deddeebinuufuma jechuudha. Nuyi ijoollee dukkana keessa deemanii miti jechuudha. Dukkanni hojii cubbuu agarsiisa. Dukkanni gurraacha wajjin waliin argatu. Dukkanniif ifni waliin deemaa. Dukkana yoo jenne ifa yoo jenne dukkana jarri kun wal qabatanii deemu. Dukkanni yoo jiraanne ifa arguu hin dandeenyu. Ifa immoo yoo jiraate dukkanni immoo ifa wajjin hin taa'u jechuudha. Gatii kana addaan nu baaseetu isin dukkanniif ifni jira, isin kan ifaati ijoollee ifaati. Yesus Kiristoos immoo ifa lafa kanaatii nuun jedhee jira. Isatti kan amane hundumtuu ifa keessa deddeebi'aa nuun jedhe. Gufuun isa gufachiisu. Dukkanni isa sodaachisu isa biraa hin ga'u. Inni duraan dursee raajotaan kan dubbatame raajonni waa'ee ifa kanaa kan ittiin dubbatan. Waa'ee ifa kanaa qulqulloonni kan dhugaatti ba'an amma lubbuu isaanii kennanitti jechuudha. Inni kun ifa lafarratti ifee hunda keenyaaf jiraatu gadi ta'eef ifa kanaan akka deddeebinuuf waamamne maqaan isaa ulfaatu. Meeqa lapheen keenya kan banamee jiru, iji laphee keenya kan argaa jiru eenyu nama meeqa addunyaa kanarra cubbuu jiru ilaallee yaa Rabbi nu eegi jennee nu isa of eegnee ifa Waaqayyoo kanaan cubburraa kan of eegaa jirru. Ifa Waaqayyoo kanaan abboommii Waaqayyoo kan eegaa jirru meeqa jirra. Abboommii Waaqayyoo cabsinaan dukkana keessa jirra jechuudha. Cubbuu hojjennaan dukkana keessa jirra jechuudha. Kana keessa Waaqayyo nu haa baasu. Kan immoo gara ifa isaatti nu waamu. Ifa isaa keessa akka deddeebinu kan nu taasise galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf namoonni baay'een hojiin eenyummaa keenya kaleessaatiin nu waamuu barbaadu. Cubbuu sakaleessa keessa turre, dadhabina sakaleessa turre, isa dukkana keessa turre sanaan namoonni achitti nu beeku. Akkuma namicha kana karaarra taa'ee kadhataa iji isaa jaamaa ture akka jedhan seenaa isa hafe isa jijjiiramne isa duraan ture keessatti namoonni si waamuu barbaadu. Garuu lakki amma iji koo naa ifee jira, arguu danda'een jira, isa na fayyise sargeen jira, inni na fayyise Yesus jedhamaa jedhee namichi kun akkuma inni haasa'e ilma Waaqayyoo gooftaa gooftota gooftaa keenya Yesus Kiristoos
hilma abbaa isa tokkicha hangafaaf quxisuu kan hin qabaanne inni fayyisaa addunyaa fannoo irratti fannifamee isa nu fayyiseedha. Galanni isaaf haa ta'u. Isa kana eega dadhamannee ilaallee booda ifa kanaan akka deddeebinutti jechuudha. Maqaan inni kun maqaa hunda caaluudha. Fayyisaan inni kun kan barbaade yoo dhufe lubbuuf foon fayyisuu kan danda'u kan akka isaa hin jiru. Gati kana Waaqayyo Abbaan jaalala nuu qabu karaa ilma isaa karaa Yesuus Kiristoos nutti agarsiise. Ilmi Yesuus Kiristoos nuu jedhee teessoo isaa walqixa ta'e Abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin isa jirurraa bu'ee foon keenya uffatee nama ta'e nu fakkaate akka keenyaan dhalateetu deddeebi'ee lafa kanarratti. Kanaafuu fakkeenya guddaa lafa kanarratti nuu kaa'ee gara teessoo kabaja isaa isa duraan ture sanatti gara Abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin itti galateeffamu sanatti deebi'ee galataan deebi'ee ililleedhaan deebi'ee faarfannaadhaan deebi'ee achirraa gadi buusaa gadi of qabuusaa sana akka waan aangoon jalaa fudhatametti akka salphatetti iyyuu laallee maaliif jaalalaan gadi bu'ee gatii ta'eeraaf jechuudha. Jaalala namaa qabuun gadi bu'ee gatii ta'eera. Gatii kanaatiif inni kun ifa isa samiirra jiru sanaanuu ibsee jara dukkana keessa turre gara ifa isaatti kan nu geesseedha. Galanni isaaf haa ta'u. Gatii kana ifa sammuu keenyaa, ifa laphee keenyaa, ifa amantaan keenyaan ittiin deddeebinu isa kana yoomiyyuu dagachuu hin qabnu jechuudha. Dukkanni lafa kanarraa ifni karaa adda addaa namni dukkana keessaa of baasuudhaaf karaa adda addaatiin waan adda addaa oomishee waan adda addaa hojjeteetu dukkana yeroodhaaf itti dhufu keessaa ba'uu barbaada. Garuu dukkanni dukkana caalu isa Waaqayyo irraa addaan ba'anii jiraatan san isarraa of eeggachuu qabna jechuudha. Isa Waaqayyo irraa addaan baanee jiraannu dukkanni dukkana caalu isa sana akka Waaqayyo irraa addaan hin baane akka cubbuun keenya lubbuu keenya